buufanni galaanaa furtuu jireenyaa fi malee Itoophiyaaf qaranii osoo hin taane wabii lubbuuf jiraachuu walabummaa dinagdee fi nageenya biyyaa yeroo dheeraa ta'uu isaatis jedhame. Hariiroon Itoophiyaa fi Ameerikaa tumsa dippiloomaasii fi waraanaa irraa gara walta'iinsa tarsiimootti ce'aa jiraachuu Ambaasaadar Erving Mesgin himaniiti jiru. Iraanii fi Ameerikaan marii itti fufuudhaan hordofee waraanni Ameerikaa Iraan haleeluu dhaabuu isaa immoo gabaafameeti jira. Sagantaan nukleeraa keenya yeroon xumuraa hin qabnee fi duubatti kan hin deebineedha jechuun Kooriyaan kaabaa ibsite. Shamarka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhe simbiraan ga'a. Kunneen hangafoota oduu keenyaa galgala kanaati. Amma immoo gara bal'inaan qindeeffadhetti sin dabarsa. Turtiin keessaan nu faana ta'u. Buufanni galaanaa furtuu jireenyaa fi nageenya Itoophiyaati. Buufanni galaanaa Itoophiyaan qaranii osoo hin taane wabii lubbuun jiraachuu walabummaa dinagdee fi nageenya biyya ishee yeroo dheeraa ta'uu isaatis jedhan. Yeroo tokko tokkotti immoo abbaa qabeenyaa fi michuu galaana diimaa kan turte biyyi keenya sababa jeequmsa seenaa fi siyaasaatiin waggoota kurnan sadii oliif immoo lafa isiitiin marfamanii jiraachuu himaniiti jira. Biyyi uummata miliyoona 130 ol qabduu fi humni dinagdee guddaa Afrikaa qabdu galaana diimaa dhabuun ishee immoo itti fufuun ishee guddina waliigalaa ishee irratti gufuu guddaa uumeera. Biyyi keenya daldala ala ergee fi alaa galuu irratti immoo dhibbantaa 90 ol filannoo buufata doonii tokko geessuudhaadha. Doolaarri biliyoonaan lakkaa'amu immoo waggaatti kiraa buufata doonii fi loojistikii irratti baasuu kuufamuu isaa sharafa alaa ishee irratti dhiibbaa guddaa uumuu qofa osoo hin taane gatii meeshaalee bu'uuraalee gara biyyatti galfaman haalaan akka dabalu sababa guddaa ta'eera. Guddinni baay'inni uummataa saffisaa jedhuu fi immoo fedhii dinagdee galmaa'aa jiru keessummeessuuf akkasumas immoo piroojeektii misoomaa gurguddoo jalqabaman xumuruuf immoo filannoowwan buufata doonii amanamoo fi of ta'an immoo argachuun barbaachisaadha. Dhiibbaan dinagdee bira darbee buufanni doonii tokko irratti immoo hirkattummaan adeemsa bal'aa biyyattii balaa ji'opolitikaa olaanaa saaxilaa jira. Naannoo galaana diimaa irratti immoo yeroo hundaa jijjiiramaa jiru keessatti tasgabbii dhabuun siyaasaa yookaan immoo jijjiiramaa imaammataa yoo uumame dhangala'aan daldala Itoophiyaa salphatti jeequu qofa osoo hin taane nageenya waliigalaa ishee irratti immoo qormaata ta'aati jira. Itoophiyaan immoo qarqara galaanaa irraa adda bahuu isheetiin balaa nageenyaa fiduuf biyya irra darbee naannoo guututti akka babal'atus himamaati jira. Kanaafis immoo daandiin biyya keenya gaafii jiraachuu kan adeemsuu fi hordofee jiru humnaa fi aangoo irratti kan hundaa'e osoo hin taane waliin faayidaa dippiloomaasii karra nagaa biyyoota ollaa waliin hojjechuu irratti xiyyeeffata. Fedhiin kana waliigalteedhaan immoo galmaan ga'uuf immoo Itoophiyaan qofa osoo hin taane tasgabbii gaanfa Afrikaa fi eda'amuu dinagdee naannootiif immoo gumaacha guddaa qabaachuu isaas immoo himameeti jira. Hariiroon Itoophiyaa fi Ameerikaan tumsa dippiloomaasii fi waraanaa irratti gara walta'iinsa tarsiimootti ce'aa jiraachuu Ambaasaadar Erving Mesgin himaniiti jiru. Dameen dippiloomaasii fi tumsa waraanaatti walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Ameerikaa caalatti immoo gara sadarkaa tarsiimootti ce'aa jiraachuu Itoophiyaan Ambaasaadara Ameerikaa Erving Mesgin himaniiti jiru. Seempiyoozimiin kominikeeshinii fi loojistikii Afrikaa bara 2026 kan Itoophiyaa fi Ameerikaa waliin qopheessan Finfinneetti eegaleeti jira. Itoophiyaa walta'iinsa guddaa kan qabdu qopheessuuf immoo filamuu isheetti nagaa fi tasgabbii naannoo fi gumaacha gochaa jirtuun guddina galmeessitee fi dandeettii Finfinnee'n walgahiisii immoo idil addunyaa simachuuf qabdu kan agarsiisudhaas jedhame. Hirmaattonni irratti argaman biyyoota Afrikaa 40 olii fi michoota industirii Ameerikaa 25 irraa kan walitti dhufan yoo ta'u kunis immoo dandeettii nageenya Afrikaa tumsa qabatamaan immoo cimsuuf immoo kan kaayyeeffate akka ta'e seerameeti jira. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa akka jedhanitti akka ibsanitti sirni loojistikii fi qunnamtii milkaa'inaa ergamaa waraanaa deebii immoo balaa uumamaa jiru eegumsa daangaa fi nagaa kabachiisuuf bu'uuraas jedhan. Itoophiyaan seenaa hoogganaa fi akkasumas immoo barbaachisummaa tarsiimoo isheetti immoo biyyoota kallattii naannichaa fi ardichaa akeekan keessaa tokko ta'uu hubachiisaniiti jiru. Ameerikaan biyyoota Afrikaa walii wal qunnamtiidhaan hojjechuuf dhimmoota Afrikaa dursuu kennituuf immoo deeggarsaa fi dandeettii dhaabbatummaa isaanii cimsuuf kutannoo qabaachuus mirkaneessaniiru. Akkasumas immoo biyyi kuni bal'aawwan akka shorkeessummaa daddabarsaa seeraan alaa namootaa fi balaawwan saayibara ardichaa mul'atan walitti furuuf akkasumas tumsa bu'uuraa itti fufsiisuuf qabu ijaaruuf immoo carraa uumaa akka jiranis immoo gabaafameera.
Iraanii fi Ameerikaan marii itti fufiinsaa hordofee waraana Ameerikaa Iraan haleeluu akka dhaabe gabaafame. Ameerikaa walitti fufiinsaa nageenyaa guyyaa 13 Iraan haleellaa erga turte boodammoo amma dhaabdee akka jirtus himameeti jira. Iraanis immoo haleellaa buufataalee Ameerikaa naannichaa jiran irratti immoo taasistuu dhaabuu beeksifte. Biyyoonni lamaanuu wal haleeluu akka dhaabaniif immoo marii raawwatamaa jiraachuu hordofee ta'uu isaa himameeti jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dippiloomaatotaaf immoo carraa kennuuf jecha haleellaa Iraan irratti raawwatamu akka dhaabbatu gochuu isaanii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ambaasaaddarri Ameerikaa ibsanitti jiru. Doonaald Tiraamp filannoo hundaa harkaa qabaachuu kan himan yoo ta'u dippiloomaatonni Ameerikaa kun immoo dippiloomaatii carraa kennuuf immoo haleellaan akka dhaabbatus immoo godhamee akka jirus himan. Gama biraatiin ammoo haleellaa yeroo dheeraaf yoo itti fufe immoo Ameerikaan hanqina misaayilotaaf sirna ittisa ishee immoo mudachuu mala sodaa jedhuun haleellaan akka dhaabbatu godhamee akka jirus immoo Niiwuorkii Taayimsii gabaaseeti jira. Maayikii walitti dhufiinsaa gara gabaasa kanaa dhara jechuudhaan kan hime yoo ta'u waraanni Ameerikaa akka barbaadetti haleellaa kana itti fufsiisuu immoo dandeettii isaa qaba jechuun himeeti jira. Haleellaa kana dhaabbatee hanqina misaa'ilaa isaan irratti mudate immoo kan hin ibsamne ta'uu isaa maddi Rooyitersiitu gabaase. Sagantaa nukleeraa keenya xumuraa kan hin qabnee fi duubatti kan hin deebinedha jedhan Kooriyaan Kaabaa. Kooriyaan Kaabaa sagantaa nukleeraa ishee kan dhumaa fi xumura kan hin qabnee fi duubatti deebuu kan hin dandeenye ta'uu isaa irra deebiin dubbatanitti jira. Akka qondaaltonni biyyattii jedhanitti immoo dandeettiin nukleeraa ishee hin qabdu gaachana dhumaa abbaa biyyummaa biyyaalessaa fi wabii olaanaa abbaa biyyummaa eeguudhaas jedhan. Ibsichi Kooriyaan Kaabaa imaammata nukleeraa ishee jijjiiruuf immoo fedhii akka hin qabne irra deebiin kan ibsite yoo ta'u waldhabdee nageenyaa peensullaa Kooriyaa fi naannichaa keessatti mul'atu daran hammeessaa akka jirus immoo himamaatti jira. Waraanni Suudaan daandii guddaa Kaartum irratti wal qunnamsiisu guutumatti to'achuu isaa beekse. Waraanni Suudaan daandii geejjibaa guddicha magaalaa guddoo Kaartum irraa gara magaalaa Erboodii kan morkataa humna deeggarsaa ariifataa marfatuun guutumatti to'achuu isaa ibseeti jira. Daandiin guddichi Al-Shardii jedhamu immoo kan beekamu yoo ta'u wiixata darbee waraana Suudaaniin fudhatamee kan ture yoo ta'u gareen kun loltoota meeshaalee boba'aa fi dhiyeessii loojistikii akka socho'u gargaaruu kan jiru yoo ta'u tarkaanfii kun immoo magaalota guddoo bulchiinsaa kaabaa Kordofaan keessatti immoo akka itti fufes immoo himamaatti jira. Lammiileen nagaa gara walakkaa miliyoonaa ta'an immoo magaalattii keessa kan qabaman yoo ta'u immoo jiraattonni haleellaa diroonii irraa ga'aa jiru waan jiruuf immoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii rakkoo gargaarsaa namooma akka dhufu akeekkachiisaniiti jiru. Akka ibsa waraana Suudaan keessatti humnoonni kun daandii guddaa kana to'achuu isaaniitti immoo walitti guyyoota lamaaf immoo kan ture cimee erga itti fufee booda yoo ta'u immoo magaalonni fi godaantonni Kaartum Alboodiin gidduu jiru immoo hedduun deebi'anii akka qabamanis immoo gabaafameera. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaatan gammaa waan nu daawwattanii nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isin jecha JMN subscribe like share gochuun yaada qabdan komentarra nuukaa galgala gaarii qabaadha.